si afaan Oromooti nu waliin tura. Ashama akkam jirtu hordoftoota BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya kibxataa eegalee jira. Jiraattotni godina Shawaa Lixaa aanaa Bunaa Gandabarat haleellaa qilleensaan namootni 25 ol ajjeefamaniiru jedhan. Xiyyaaraan rukutame uummanni nagaa. Warri du'an uummata keessa nama 25, namni ayyallaa ake nama 7. Waraanni bilisummaa Oromoo lola mootummaa wajjin godhamaa jiruun xiyyeeffannaan haleellaa qilleensaa uummata nagaadhaa jedha. Mootummaan haleellaan diroonii raawwachuun dhugaa ta'uu amanee namni nagaan miidhamuu quban qabu jedha. Diroonitti fayyadamee naannoo sanatti tarkaanfii fudhatamuu isaan beekna. Siviiliin miidhamee jiraachuu isaa amma ammaatti hin qulqulleeffannee. TPLF humnoonni waraanaa isaa naannoo Affaar keessaa guutummaatti bahuu himaa jira. Odeessaalee kaanis qabna. Angalaanaa Balay nu waliin tura. Humnoonni Tigraay naannoo Affaar keessaa guutummaan guutuutti gadhiisanii bahuu hoogganaan hariiroo alaa Tigraay Profeesar Kindiyyaa Gabrahiyoot BBC'tti himan. Humnoonni Tigraay karoora mataa isaanii naannicha gadhiisanii bahuu himu. Bakkeewwan naannoo Affaar keessatti qabannee turre hunda keessaa baaneerra. Amma bulchiinsa Tigraay keessa jirra. Loltoonni keenya Affaaritti duuluun isaanii dhimma gargaarsa namoomaa waliin waan wal qabatu miti. Ta'us garuu humnootiin Finfinnee jiranii fi kanneen biroon uummata keenyatti cufanii fi balleessanii akka isaan harka kennan waan barbaadaniif yeroo hunda dhimma gargaarsa namoomaa fi bu'aa siyaasaa waliin wal qabsiisanii ilaalu. Jalqabumayyuu loltoonni keenya gara Affaar kan duulan naannicha bulchuuf yookiin godinaalee Affaar bulchuuf miti. Humnoonni adda Affaarii fi loltoonni Eertiraa gara Tigraayitti dhukaasaa fi magaalaa Maqalee seenuuf hanga kiiloomeetira 15 yookiin 20 dhiyaatanii waan turaniif loltoonni keenya rakkoo kana furuuf duulan. Kan nuti amma Affaar keessaa baane akka karoora keenyaattidha. Amma nuti ulaagaalee isaan dhiyeessan hunda guunneerra. Kanaaf gargaarsi namoomaa uummata keenyaaf utuu addaan hin citin akka qaqqabuuf ni eegna. Hoogganaan nageenyaa fi tasgabbii bulchiinsa naannoo Affaar obbo Ibrahim Humad Muhammad gama isaaniin hidhattootni Tigraay bakka hedduu naannoo isaanii keessaa bahuu himanii guutummaatti garuu hin baane jedhan. Gama keenyaan humnoonni isaanii guutumaan guutuutti hin baane. Ammaanaa magaalee gandootii naannoo daangaa jiran lama keessa loltoonni socho'an hanga tokko jiru. Magaalaa Abal'aarraa kiiloomeetira 15 fagaatee hanga jirutti daangaa keenyadha. Isaan garuu ammayyuu achi keessaa hin baane. Bakkeewwan daangaarra jiran irratti ammayyuu falmii qabnaa jechuun kanneen isaan ammayyuu hin gadhiisne jiru. Bakki kun daangaa keenya keessa akka jiru beekamaadha. Kanaan dura rakkoon daangaarra hin jiru ture. Uummanni Affaar naannolee kana keessa akka jiraatan beekamaadha. Kanaan achi guyyootii 2-3 darban keessa aanaalee hedduu keessaa humnooti isaanii baasaniiru. Uummanni naannolee to'annoo jala jiran keessaa buqqa'an gara qe'ee isaaniitti deebi'uudhaaf hawwii qabu. Kanneen dandeettii isaa qaban gara qe'ee isaaniitti deebi'uu eegalaniiru. Namoota dandeettii hin qabneef ammoo mootummaan geejjibaa fi haalawwan biroo mijeessuudhaan akka qe'ee isaaniitti deebi'an gochuudhaaf qophaa'aa jira. Humnoonni Tigraay naannoo Affaar keessatti aanaalee 5 to'atanii ji'ootaaf ka turan yeroo ta'u mootummaan Itoophiyaa hidhattootni kunniin naannoo Affaar keessa jiraachuun dhiyeessii deeggarsa gara Tigraay godhamu danquu irra deddeebiin himachaa ture. Barattootni fi hojjettootni Yuunivarsiitii Wallaggaa uummata sababa rakkoo nageenyaan godinaalee Wallaggaa keessaa qe'ee isaaniirraa buqqa'aniif deeggarsa taasisaa jiru. Wallagga Bahaa Horroo Guduruu Wallaggaatti haleellaa uummata nagaa irratti dhaqqabaa tureen lubbuun namoota hedduu darbuun kumaatamaan ammoo qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Yuunivarsiitiin Wallaggaas rakkoo kana hubachuun koree deeggarsa walitti qabu hundeessuun uummata kana cinaa dhaabbachuuf hojjechaa turu. Walitti qabduun koree deeggarsaa Dr. Aliimaa Jibriil BBC'tti himaniiru. Qaawumsi deeggarsa keenya jalqaba rakkoo naannoo kiiramuu haaroo mudateen namoonni 3 taane anaa Dr. Safarraa fi Barsiisaa Yaadannoo Darraanaa jennu 3 ofuma keenyaan koree wayii dhaabnee turre hawaasuma addunyaarra jiru uummata kana bukkee akka dhaabbatanii gaafanne uummanni keenyas nuun qaanessinee qarshii walitti funaannee namoota naannoo sana jiran yeroo gargaaraa jirrutti Yuunivarsiitii Wallaggaas akka qaama hawaasa kanaa tokkotti qarshii nuu kennee
nama 5 qabu ijaare barsiisonni yuunivarsiitii Wallaggaa hojjettoonni yuunivarsiitii Wallaggaa hedduun mindaa isaanii ji'a tokko nu gadhiisaniiru. Gargaarsi nuyi walitti qabne kaashiidhaan akkuma nama siin jedhee uffata garaagaraa walitti kan guuramee jira. Boqqolloo nyaataaf ta'u garaagaraa illee kan nu dhufee jira. Kana qofa miti barattoonni keenya kaampaasii sadarkaa jiran jechuudha. Naqamtee kaampaasii Gimbii fi Shaambuu kaampaasii irra jiranii isaanis nyaata isaanii irraa fi keessumaati foon torbanitti si'a 3 nyaatan torbanitti si'a 2 tokkorraa muranii jechuudha. Keessumaa warri kaampaasii Naqamtee jiranii barattoonni kun uffata isaanii irraallee kiisii isaanii keessa waan qaban illee qarshiidhaan illee kan karma kana danda'anii kara muummee isaanii kara kolleetti isaanii walitti funaananii akkaawuntii nuu gashanillee garaagaraa jiru jechuudha. Dhaggeeffattoota gidduutti ammoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereez kibxata gara Raashiyaa imaluun Mooskootti ministeera haajaa alaa Raashiyaa Sergey Lavrov waliin mari'ataniiru. Mariin hoogganoota lameenii gargaarsa namoomaa fi akkaataa namoonni magaalota waraanaan barbadaa'an keessaa baafaman irrattis ka xiyyeeffate ture. boordiin Twitter gatii kaampaanicha bituuf dureessotni addunyaa kennan keessaa ka Elon Musk kenne $4 biliyoona 44 fudhachuu beeksiseera. Elon Musk osoo hin eegamin gaaffii bittaa 7 dura kan dhiyeesse Twitteriin wantoota hedduu qajeelchuu barbaadu qabaa jedha. Dubartiin addunyaa kanarraa hunda caala umurii dheeraa jiraatte jedhamte du'aan boqotte. Addunyaa kanarratti umuriidhaan hunda caalti ka jedhamtu dubartiin Jaappaan Kaanee Tanaaka umurii ishee ganna 119tti du'aan addunyaa kanarraa boqotte. Odeessaalee gaggabaaboon hanganuma. Odeessa keenya ka itti aanuuni godina Shawaa Lixaa aanaa Abuunaa Gandabarat keessatti lola mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiruun walqabate haleellaa qilleensaa humni mootummaa raawwateen namootni nagaa 25 ta'an ajjeefamuu jiraataan aanichaa ganda Doggomaa Kobbii BBC'tti himan. Haleellaan kun jimaata darbe ka raawwatame ta'uu fi uummatni naannichaa baqatee bosonaa fi holqatti galeeraa jedhan jiraataan haleellicha ijaan argu dubbatan. Ganni ummatti Doggomaa Kibbii kan jedhamu keessattuu gootii Kibbii kan jedhamu irratti xiyyaara haleellaatiin engadda gaafa jimaataa galgala sa'aatii 12 gubbaatti. Tole. Haleellaa uummata irratti baay'ee sigaasisaa baay'ee cilaaksisaa baay'ee namatti hin tolle baay'ee hojjetamee mootummaan kuni uummata keessaa nama 25tu xiyyaaraan rukutame uummanni nagaa. Warri du'an uummata keessaa nama 25 namni ayyallaa ake nama 7. Hallayyaa dhaqee jechuun maal jechuudha? Baqatee iddoo baqatuuti uummanni nagaa jecha iddoo baqatuuti xiyyaara kana iddoo baqatuuti ayyallaa gongaaqeeti nama 7 du'e. Horiin har'aa guyyaa har'aa kana kunoo laga Abbayii fi laga Mogor bu'eetu humni waraana mootummaa kanaa horii 200 fi 40 kunoorraa olee uummatarraa ari'eet oofaa jira amma biyyatti gara Abuunaatti. Ganda keessan irra uummata hagamtu jiraata? Ganda sunirra uummata 400 oltu jira. Keessattuu immoo rukutamtee gootii Kibbii kan jedhamtu naannoo Taabotaa kan jedhamtu gootittii addaan baasee rukute. Tole amma uummatni amma naan jettan kun hunduu baqatee bosonatti galee jechuudha? Uummanni hundisaa uummanni 400 fi 30 kun bosonuma keessa jira guyyaa 3 har'aa namtokittiin mandaran jiru baqatee kun waashaatti galee kaan dubartoonni nama caakkaamatti bosonumatti ba'e. Kana jira kunoo uummanni keenya dararamee biyya hin qabnu biyya Oromoo keessatti indootti baqannu amne qabeenya keenyatti namne mana keenyatti namne lubbuu keenyatti namne uummanni kunoo uummanni Doggomaa Kibbii akkasiin dararamaa jira. Kanaan jiru. Tole isin amma haleellaa qilleensaa sanas warra lubbuun darbees warra ajjeefames warra daggalatti dubartoota dees ijaan argitaniittu? Ija keenyaan argine laallee kaan immoo dubartoonni galanii hin kaaftan jedhanii isuma uummata kana hin kaaftan hin gattan jedhanii owwanii jiru.
Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaa wajjin waraanatti jiru Odaa Tarbii haleellaan qilleensaa uummata nagaa sodaachisuu fi jiilchisuu malee waraana isaanii akka hin xiyyeeffanne BBC'tti himan. Jalqaba ka gaafanne waraana ji'a kana jalqabee hammaatee haala akkamiirra akka jirudha. Karaa keenyaan loltoonni waraana bilisummaa Oromoo dhaabbatanii lolaa jiru, wareegama barbaachisa kaffalaa jiru garuu injifannoo malee wanta biraa argaa jiru karaa keenya. Sababa sanaaf iyyuuti kan mootummaan ji'a tokko booda badaayyuu dubbanne haalli waraanni kun itti deemaa jiru. Wanti injifannoodha jettan wanna akkam akkamiiti? Yommuu waraanni mootummaa loltuusaa gara keenyatti argu lafa kana dura bilisa ba'ee deebi'ee harkatti of galchuu jedhee waraana isaa nutti bobbaasu bakka itti milkaa'ee ofitti deebise hin qabu. Waraanni boojame 400 ni ga'a. Karaa meeshaatiin immoo meeshaan hedduudha. Bakka adda addatti walitti qabamaa jira. Keessaayyuu rasaasni kumaatama meeqaan lakkaa'amanii nu harka galeera. Qawwee meeshaa gurguddaa kana nu harka hin gallee amma meeshaa adda addaan nutti bobbaafamanii nu harka wanta baay'eetu galeera. Godina Shawaa Lixaa aanaa Abunaa Gindabarat keessatti jiraattotni dubbisne bakka waraanni keessan socho'aa ture humnootni nageenyaa mootummaa bobba'anii haleellaa raawwachaa jiraniin wal qabatee humnoonni keessan aanaa Abunaa Gindabarat muraasa gadhiisanii baqachuu isaanii nutti himan jiraattotni. Isin immoo lafa qabannee turre hin gadhiisnee nuun jettan. Hayyee sana jechuun gaa naannoo sana keessa waan akka ba'ame jechuu miti. Naannoo sana keessa socho'aa jiru akkuma istiraateejiin jechuun tarsiimuu waraanaa isaanirraa eegutti akka itti diina sirriitti rukuchuu danda'anii fi naannoo sana keessa immoo socho'u. Kana jechuun naannoo sana keessa hin ba'an jechuu miti siif qulqulleessuuf. Aanaadhuma kana keessatti torban dabarsine keessa haleellaan xiyyaaraa ganda muraasa keessa akka ture jiraattota dhiyoo san jiran irraa odeeffannee ture. Isin ragaa kana qabdu miidhaan humnoota keessan irra ga'ee yoo hagam? Bakka xiyyaarri kun ta'u bakka ummati nagaa siviiliyan jechuun jiraatanidha. Keessaa yamma dhiyoo kana bakka Dogomaa jedhamutti manoota 3 gubee drooniitiin haleelanii military objective tokko hin argan xiyyaaran fayyadamanii. Waraana keenya biras wanti miidhaan nu bira geessu hin jiru. Irra caala uummata keenyadha kan rakkataa jiru. Sanatti nu yaaddessa malee karaa keenyaan wanti nu dhibee jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa torbee darbe baaseen duulli isaa injifannoo fiduu ibseera. Haleellaa qilleensaa aanaa Abunaa Gindabaratitti namoota nagaa ajjeese jedhamu irratti bilbilaan ka dubbifne hoogganaan koominikeeshinii godina Shawaa Lixaa obbo Tasfaayee Mirreessaa namni nagaan miidhamuu quba hin qabnu jedhan. Jalqaba aanaalee godinichaa keessatti hiriirri abaa'oo shanee balaaleffatu uummataan gaggeeffamaa jiraachuu dubbatan. Abaa'oon shanee amma uummata kanarratti gaggeessaa jiru hammaataa waan dhufeef aanaan hundi dhimma kana wal qabatee wal duraa duuban ta'e malee aanaan yuunifoormilii ammatti gaggeessan aanaaleen kan akka Daannoo, Jibaat, Noonnoo, aanaa Dirreen Cinnii, aanaa Midaaqanyii, Adaa Bargaa, Abunaa Gindabarat jaltu keessatti hiriirri balaaleffannaa abaa'oo shanee cimeetti kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Naannoleen kunniin bakka hidhattootni keessatti sosocho'an jechuun hin danda'amaa? Olaanaadhaan parsantii olaanaadhaan aanaalee abaa'oon shanee keessatti hidhatee socho'u ta'uu isaati jechuudha. Tole aanaa Abunaa Gindabarat gandoota Doggomaa Kibbii fa'aa jedhaman keessatti haleellaan qilleensaa gaggeeffame namootni nagaan 25 ta'an ajjeefamuu jiraattota naannoo san jiran irraa dhageenye. Isin quba qabdu waa'ee kanaa? Humna guutuu qabutti fayyadamee mootummaan humna kana dhabamsiisuu akka qabu uummanni karaa garaagaraatiin ergaa dabarfachaa waan tureef iddoowwan uummanni keenyaaf sabni siviilii miidhamuu hin dandeenyetti humna qabu guutuutti fayyadamee mootummaan tarkaanfii fudhachuu akka danda'uuf akeeka kennameen diroonitti fayyadamee naannoo sanatti tarkaanfii fudhatamuu isaan beeknaa. Doggomaa iddoon jedhamu immoo iddoo daangaa naannoo Amaaraa fi godina Shawaa Lixaa naannoo sana ta'uu isaarraan kan ka'e siviiliin miidhame jiraachuu isaa amma ammaatti hin qulqulleeffanne. Kan miidhames amma ammaatti odeeffannoo achi irraa qabnuun siviiliin miidhame akka hin jirree fi miidhamee kan jiru abaa'oo shanee akka ta'edha. Odeeffannoo qabnuuni amma ammaatti hin qulqulleeffannes kana. Humni siviiliin naannoo sana ture namni muraasti garuu gara magaalaatti gara baddaatti akka jirudha kan odeeffannoo qabu. Dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf jennee qopheessine asumarratti xumurama. Boru qophii biraatiin walitti deebina. Horaa bula.